Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duulaa cichoomina kaayyoon tarkaanfii waraana faasistii Abiyyi Ahmed irratti fudhatu jabeessee itti fufuun iddoolee garaagaraa tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qaban isiniif dhiyeessinan nu faana tura. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraanaa goolessaa PP irratti fudhatu cimsee itti fufuun lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Daargee iddoo addaa mana barumsaa Daargee jedhamutti guraandhala 3 bara 2025 naannoo sa'aatii 6tti waraana faasistii PP uummata nagaa iraarsuuf deemaa jirtu irratti konkolaataa siree fi tokkoo fi F sara tokko hatta'ee hidhuun rukutuun diina du'aa fi madoona dabuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa guyyaa kaleessaa tarkaanfii ilaalessaa waraana bilxiginaa irratti lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaa tattaafeetti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota bilxiginaa 14 yoo boqochiisu 19 madeessee jira. Guyyuma kana aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adam daandii konkolaataa irratti humna diinaa lola sanaaf dirmachaa deemtu hatta'ee hidhuun lama battalatti yoo boqochiisu 3 madeessuun qawwee keem tokkoo fi piistoo tokko hoogganaa humna farra lolaa irraa hiikkatee jira. WBO'n mooraa zoonii kibba bahaatti ogeessota fayyaa leenjisee eebbisiiseera. Guraandhala 5 2025 WBO'n mooraa waraanaa isaa ga'umsaa fi fayyummaan cimsuuf ilmaan Oromoo leenjii waraanaaf mooraa waraanaa bilisummaa Oromootti makaman keessaa dandeettii isaaniin baasuun ogummaa adda addaan leenjisee tumsa qabsoo bilisummaa Oromoof dabalataan bobbaasaa jira. Loltoota leenjii barbaachisaa fudhatan keessaa kanneen damee fayyaa jalatti hojjetan jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaas torbee darbee miseensota waraana bilisummaa Oromoo ogummaa fayyaan barsiisaa ture eebbisiisee xumuree jira. Miseensota barnoota ogummaa fayyaa fudhatan kanaaf yaalii jalqabaa hanga sadarkaa yaalii garaagaraa ogummaa barbaadutti kennamee fi barsiiseera. Eebba kanarratti kan argaman qondaalotni WBO zoonii kibba bahaa ogeessota fayyaa eebbifaman kanaan rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa gama fayyaan jiru ogummaa barataniin furaa dhibee daddarbaa hawaasa keessaan qunnamus itti dhiyeenyaan furuu irratti akka hojjettan jechuun of kennuun akka hojjettan jechuun dhaamsa dabarsanii biroo fi harree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaanaa Eebanarsee keessatti diina du'aa fi madoona adabeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo diina uummata nagaa iraasaa turte adabuun beekameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana Abiyyi Ahmed maqaa duulaa cichoomina kaayyoo fashaleessina jedhuun bobbaatee uummata nagaa iraasaa turte guyyaa gaddaa amajjii 31 aanaa Eeban Arsii ganda ambaa godhaa 3 keessatti rasaasaan akaa'ee loltoota sirna nam-tokkee tiksuuf dhamaatu 2 battalatti yoo irraa boqochiisu 8 madoo dandammiin qabneen adabee gara magaalaatti uummata irraa deebisee jira. WBO'n zoonii kibba bahaatti miseensota WBO haarawaa leenjii xumursiisuun eebbisiiseera. Uummatni Oromoo bilisummaa isaa gonfatee mirga hiree isaa ofiin murteeffachuu akka qabaatu gochuuf falmaa dhaabaa keessaa kan jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo dhaaba isaa WBO jalatti dhaabbii waraanummaa isaa jabeessee murna bilxiginaa hundee buqqisuuf dargaggoota Oromoof itti fudhatee leenjii kennaa fi dirqamaaf bobbaasaa jira. Haala kanaanis torbee kana keessa abdii fi egereen Oromoo fi Oromiyaa WBO'n zoonii kibba bahaa kaadhimamtoota waraanaa bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf leenjii siyaasaa fi waraanummaa kennaa fi ture xumursiisuun eebbisiisee jira. Dargaggoota Oromoo miseensota WBO taasisuun zoonii kibba bahaatti eebbisiise. Kanaafis barnoota siyaasaa, heera sagantaa siyaasaa fi seera na'umsaa fi dambii adaba caayaa akkasumas dirreetti ga'umsa qaamaa fi tooftaa lolaa kenneefii jira. Eebba kana irratti qondaalonni WBO zoonichaa argamuun eebbifamtoota baga ofirraa saba keessan jalatti roorrisaa buqqisuuf leenjii xumurtan jechuun dirree lolaa irratti saayinsii waraanaa fayyadamuu akkasumas hawaasa keessatti sagantaa siyaasaa WBO'f bakka kennuun hojii irraa akka oolchitan jechuun dubbataniiru. Dhuma irrattis hawaasa qabsaa'aa fi jiruutti na'umsa gaarii agarsiisuu qabna erga jedhaniin booda murna bilxiginnaa fara dhabee raafamaa jiru kana xumuratti gochuuf qabsoo gaggeeffamaa jiru kanatti ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan raayyaa ittisaa poolisii akkasuma riphee lolaa humna qilleensaa akkasumas hojjettoonni bulchiinsa mootummaa keessa hojjetan uummata keessan baraaruuf gara qabsoo waraana bilisummaa Oromoof WBO'n gaggeeffamaa jirutti akka ilaalcha yookaan humna keessanii makamtan jechuun ajajaan WBO zoonii kibbaa jaalsa baay'eef galgaloo dhaamsa isaa dabarseera.